kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba. Har'a habashoonni yoomii fi akkamitti Oromiyaa akka dhufan kan ilaallu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti dhufaana turan affeerraa keenya. Habashoonni gosa Tigrootaa gartuun tokko biyya Yaman keessaa kutaa Sahartan jedhamu dhaloota Kiristoos dura waggaa 700 hongee uumame dhiyeessanii baqa godaananii gaanfa Afrikaa lafa Oromoo kan ture kaaba Tigraay ammaan tanaa qubachuun Oromootaa fi Agawoota ilmaan Kuush wajjin walitti makamanii jiraatu eegalan. Kanarraa ka'uun Araboonni maqaa Habashaa jedhu moggaasaniif. Jechi Habashaa jedhu jecha afaan Arabaa yommuu ta'u hiikni isaas makaa jechuudha. Hanga guyyaa har'aatti maqaan gaarrenii laggeenii fi lafa Tigraay maqaa Oromootiin waamaman hedduudha. Siidaan Aksum illee qarooma ilmaan Kuush kan agarsiisu malee kan Tigrootaa akka hin taane ifadha. Qorattoonni arkeoloojii addunyaa keenya bebbeekamoon kanneen akka Riichaard Pankreest faalleen kan Tigrootaa akka hin taane ifatti addunyaaf mirkaneessanii jiru. Gosoonni Tigree gartuun lammataa ammoo warra Gi'iz Agaaziyaan jedhamuun beekaman yommuu ta'an isaan kun warra Akaalee Guzaayii fi Agaammee qubateedha. Gartuun kun erga gaanfa Afrikaa dhufanii irra caalaa kan isaan yeroo jalqabaaf aadaa, afaanii fi amantii isaanii irratti fe'anii ilmaan Kuush kan ta'an Agawoota irrattidha. Amantii warri Agaaziyaanonni kun dura qabatanii dhufanii warra Agawoota irratti fe'uu jalqabanii Judaayizimii jedhama ture. Gareen kun afaan isaanii booda irraa amantii kiristaanaa Ortodoksii kakuu moofaa ittiin barsiisuuf tajaajilee jira. Garuu warri Agawoos amantii Judaayizimii kana kan fudhatan booda irra turtii keessadha jedhama. Qeesonni warri Agawoo afaan Hibru, afaan Israa'el waan hin beekneef afaan Gi'izii afaan isaaniitiin ilmaan Agawoo barsiisaa turan. Mootonni Habashootaa har'aa ammoo ilmaanuma Agawoo kanneen afaan Gi'iziitiin kitaaba kakuu moofaa amantii kiristaanaa Ortodoksii hordofan Falaashaa jedhanii waamaa jiru. Habashoonni Aksum jiraatanii amantii kiristaanaa kan fudhatan dhaloota Kiristoosiin booda naannoo waggaa 350tti ture. Kiristaanummaan ifatti amantii mootummaa Aksum kan ta'es erga yeroo kanaa jalqabeeti. Gosoonni Arabaa kallattii lamaan dhufanii galoo galaana diimaa qaxxaamuranii gara gaanfa Afrikaatti kan ce'anii sababbii qilleensi biyya isaanii gogee jallisiidhaaf illee toluu didee lubbuu isaanii baraaruuf akkuma as ce'aniin lafa gaarii argatan. Garuu adeemsa keessa afaan sabaa jijjiiranii Gi'iz jedhanii aangoo isaaniitis maqaasaa Nugusa Negist mootii moototaa jechuun lafa amma Eertiraa fi Tigraay jennu tulluu irra qubatanii jiraatu ture. Booda irra gaanfa Afrikaatti ce'anii waggoota 400 jaarraa 4 booda dhaloota Kiristoos dura jaarraa 3ffaa keessa magaalaa mootummaa isaanii lafa amma Yehaa jennu Tigraay keessatti godhatanii jiraatan. Turtii waggoota 300 booda immoo dhaloota Kiristoos booda jaarraa 1ffaa irratti teessoo magaalaa mootummaa isaanii gara Aksumitti geeddaratanii afaan isaanii Gi'iziitiin afaan barreeffamaa gochuun afaanotaa fi aadaa saboota naannichaa balleessaa kan ofii dagaagfachaa gara kibbaatti babal'ifachaa dhufuun biyya Abisiniyaa jedhamtu uummatani. Abisiniyaa jechuunis lafa laga Abbayyaa mormoriitii ol hanga galoo galaana diimaatti jirudha. Haa ta'uyyuu malee biyya Abisiniyaa kana keessatti wal dhabdee mootummaa Agawuu yookiin Laallibalaa fi Araboota amantii kiristaanaa Ortodoksii babal'isan jidduutti uumameen bara 1135 erga fonqolchi mootummaa Agawuu irratti gaggeeffameen booda.
haqa har'a lafarra jiru yoo hubanne ilaalle Tigiroonni maddi isaanii biyyoota Araba bahaa giddu gala irraa akka ta'eef dhufanii kan qubatan lafa Oromoo irradha. Baroota dheeraa Oromoo wajjin wal faana jiraataniinis akkuma arginu diimina irraa magaalummaatti geeddaramuun bifa Oromoo qabaachuu danda'aniiru. Rifeensi isaanii jiidhaa fi luuccaadha. Kana jechuun sanyiilee nutti makamanii har'aan tana dhiiga Oromooti qabu jechuudha. Hedduu isaanii wayita ilaallu baay'inaanii amala Oromollee qabu. Naamusa Oromoo, haqaa fi dhugaa jaallachuu Oromoo, gootummaa Oromoo, gaarummaa Oromoon qabu ummata safuu olaanaa qabudha. Ummata afaansaa, aadaasaa, amantaasaa jaallatu, haqaaf wareegamudha. Gama kaaniin bara 1270 keessa mootummaan Amaaraa Salamoon Daayinastii erga uumameen booda Habashoonni tarsimoo saboota kaawwan irratti olaantummaa argachuu fi babal'achuu qabatanii tooftaalee garagaraan walitti makanii gaggeessuu jalqabaniin otuma foqoqanii dhaabbata Kiristoosiin booda jaarraa 14ffaa keessa bakka amma Shawaa jennu gahan. Keessaafuu bara mootummaa Amadaa Tsiyoon mootummaa Amaaraa godhatan. Mootummaa Amadaa Tsiyooniin dura Shawaan teessoo mootummaa Amaaraa taatee hin beektu. Garuu otoo Amadaa Tsiyoon hin bayyanatiin Imaam Ahmad Giraany Amadaa Tsiyooniin Oromiyaa irraa ari'ee ol deebisee lafa amma Shawaa jennu warra biyyaaf deebise. Boodarra ammas Galaawudiyoos ka'ee gargaarsa Awurooppaanotaan gargaaramee Giraanyiin cabsee humna musliimotaa Shawaatii ari'ee baasee Amaarotatti deebise. Bara 1775 hanga 1828 namtichi mootii Amaaraa ta'e kan Asfaawwasan jedhamu bakka amma Sallaa Dingaayii fi Hankoobar jedhamu Oromoota irraa fudhate akka mootummaa Amaaraatti hundeesse. Bal'inaan lafa isaatiis dachaa lamaan dabale. Itti aansees mootiin Shawaa inni jahaffaan Wasan Saggad jedhamu imaammata dhaloota amantaan yookiin sanyiitiin otoo hin qoodiin hoggantoota saba hundaa keessaa fo'achuu baasee bifa haaraan daangaa Shawaa bakka abbootii isaatiin qabatamee ture daran bal'isee qabachuuf carraaqeera. Sahala Sillaaseenis akkuma carraaqqii daangaa Shawaa hanga warri isaanii koloneeffatan kana bal'ifachuuf godheeni bara 1840 keessa lafa Oromoo kan akka aangoo lolaa qabachuu danda'eera. Uummanni duraan waraana Agawoo ture ganamuma mootummaa Agawoo ganuun garee gansurraa kalaqamedha. Erga aangoo qabataniin booda hanga har'aatti kan isaan ittiin beekamani lafa biyya namaa saamuu qofa otoo hin taane seenaa sabootaa, aadaa sabootaa, afaan sabootaa, qarooma sabootaa mara saamanii dhaaluun kan keenya jedhanii karaa garagaraa lallabachuu isaaniiti. Maqaa Itoophiyaa isaan ilmaan Kuush gaafa qarqara laga Mormor jiraatan dhaloota Kiristoos dura waggaa 320 dura itti waamamaa isaan dhaloota Kiristoos booda bara 1270 Agawoon gananii erga garee saamtuu ta'anii mootummaan uf muudaniillee uf hin waamne ture. Maqaa Itoophiyaa jedhu kana yeroo jalqabaa fi kan fayyadamuu jalqaban bara kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaa Habashoonni yoomii fi akkamitti Oromiyaa dhufanii jedhu kana kutaa lammaffaa fi isa xumuraa guyyaa itti aanutti nu eeggadha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Isin jaalan horaa bulaa.